Oromoon kaleessaa ollaansaa hundumti itti naanna'ee jiru akka daa'imaatti isa boosisaa ture. Har'a Oromootti yoo bu'an gatii guddaa nama kafalchiisa. Oromootti bu'uun gatii guddaa nama kafalchiisa. Hammataadha. Hammaataa miti. Hamataas miti. Hammatee of keessatti qabatee dachee isaarra kan saboonni biraa jiranis seera isaatiin buluu qabu. Heera isaatiin buluu qabu. Aadaa isaa, seenaa isaa tiksuu qabu. Sirna isaa tiksuu qabu. Gaafa achirraa maqe maquurra darbee immoo sabatti maqe gatii guddaa nama kafalchiisa. Sadarkaa sanarras jira waraanni bilisummaa Oromoo. Oromoo boosisanii callisanii magaalanii hin taa'an. Oromoon immoo ofii boo'ee manatti galees hin taa'u. Qabsoon bilisummaa Oromoos asirra jira. Haala akkasii keessatti waan hedduu sii ibsuu hin dandeenyetu jira asirratti. Waan hojjennu inuma hojjenna. Ammoo sareen inuma dutti gaalli tarkaanfii isaa hin dhiisu imala isaa inumatti fufa. Warri waraanni bilisummaa Oromoo ittisuu hin dandeenye jedhan saba Oromoo haa gaafatan. Oromoon amma mootummaa hin qabu. Mootummaan abbaa irree amma jiru saboota biraa waliin ta'eetudha. Mana Oromoo gubaa, saba Oromoo ajjeesa, saba Oromoo buqqisa. Waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjechaa jira? Ummatuma inni keessa jirutu beeka. Isa fagoo taa'ee yeroo afaan banu baqaqaa laagaasaa keessaa mar'ummaan isaa argan hanga sanaatti tarsa'u sanatti dubbiin. Akkas miti. Oromoo boosisanii galuun hin danda'amu. Guyyaa tokkotti immoo wanti hundi hin diigamu. Warri nu gabroomse nu ajjeesuu qofaa miti. Lubbuu nu ajjeesuu qofaa miti. Aadaa duuneerra. Sabummaa sabboonummaa duuneerra. Lafa gadhiisneerraa fi lafa nurraa qabateera. Maqaa keenya qabateera. Afaan keenya qabateera. Nu fakkaateera. Akka salphaatti xannachisuun hin buqqa'u guyyaa tokkotti. Daandii isaarra jirra. Oromoo boosisanii galanii taa'uun hin danda'amu. Ijaarsi sun garuu bara hedduuf, shirri sun garuu bara hedduuf, xaxaan sun garuu bara hedduuf dachee Oromiyaa kanarratti hidda gadi fageeffate akka hidda qobbootti osoo hin taane akka hidda qilxuutti. Sirnuma nu keessatti ijaarame nurraa maatii horate nu keessatti nama tolfate bara dheeraa itti yaadee waggoota 50mootaaf dhibbootaaf akkaataatti nu qabatu tolfate gabrummaa hiriyyaan qabne akkasii keessadha nu kaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo asii waa tuqu asii waa iyya. Yeroo asii wayitti bu'u asii waa diiga. Kana hundumaa wal dandeessisanii wal madaalchisanii qabsoo bilisummaa Oromoollee otoo xurii itti hin dibiin osoollee immoo sarara isaarraa hin kaachisiin adeemsisuuni qoosaa hin ta'u. Dacheen nuti harkaa qabnu kun dachee taadhiin badhaatu magariisni kun diina hedduu qabdi. Bulguu hedduu qarriffaa qaratee qoqoraa turetu keessa jira. Bulguun kun humna qaba. Yeroo hedduu of ijaara. Bulguu kana waardiyaa ta'e kan tursu Oromoo. Bulguun kun ilmaan Oromoo hedduu waardiyaa godhateera. Beeki sabni Oromoo naannoo Gujii, Booranaa, Wallaggaa yeroo lolli naannoo kana qofaa ture buqqa'ee gara Finfinneetti baqate Oromoon naannoo sana jiru mana isaa irratti gubeera. Har'ammoo deebi'ee manni isaa wal hin gubate. Rakkoo hedduu xaxaa hedduu qaba qabsoon kun bilchina nama gaafata. Oromoon akkaataa kanaa wal qoodee inni tokko isa tokko irratti waardiyaa ba'ee inni tokko isa tokko ajjeesuu keessatti qooda fudhateera. Halagaa qofaa dhiisiyyuu halagaa sanaaf ka waardiyaa dhaabbataa jiru har'a Oromoo. Sadoo irratti, bu'aa irratti, waan bubuutuu irratti, raqa irratti waan akkasii irratti wal qindeessee sabboonummaan, Oromummaan, eenyummaan biyyi kan isa laallanne bu'aa waloo qofaa waliin tolfatu irratti kan wal gurmeesse bu'aa sana tikfachuu irratti immoo irree ka tolfate dinagdee ka tolfate bara baay'ee iccitii gadi fagoo ka tolfate hedduutu jira. Kanattidha mataan itti bu'uutti jira. Gaara qobaatumaa turre sana garuu har'a qobaatumaan jiru. Yeruman si deebisuu jalqabe hundan dubbatanii dugdan dhungatanii siin jedheera.
akkasittiin hubatamuu qaba. Garuu Oromoo boosisanii ammas taanaan borus callisanii magalanii taa'uun hin danda'amu. Oromoo ittisuuf jirraa ittisuu hin jirru immoo saba keessa jirrutu ragaa keenya. Kan kanarraa hafe inni diida taa'ee egaa isaa taa'anii ilaalanii abbaa taa'ee ilaaluuf maali? Daakuun boqqolloo dimbilaaleedhaan sana inni akkasii immoo wacuu dhiisee baqaqeyyuu as Oromiyaa keessatti waan waraanni bilisummaa Oromoo hojjetu tokkoyyuu jijjiiruu hin danda'u. Waan tokkollee isarrattis maxxannee hin jiru. Sadarkaan itti jirru akkuma sila sii kaase dinagdeen keenyiyyuu baasiin keenyiyyuu achitti maxxanuu hin danda'u. Achi keessaa baheera qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa amma jiru kanarratti. Kana fakkaata. Ati kaaste hanqinoota jiran guuttatanii deemuu. Maaltu ta'uu qabaa? Du'aa jirra. Buqqa'aa jirra. Bakka waamicha isaa sana deemaa jira. Kanaaf du'a baqatanii jalaan ba'an. Lafa itti du'u sanatti deema namni. Akkasitti duutaa isaa ganama barreeffamee sanatu sana waan ta'eef maqaa isaa kabajaa isaa sana dhiira roorroo qolatu jedhamee kaleessa faarfame sana ganee deemeetu nama biddeenni ajjeese ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna? Duuti akka sibiila ibidda keessatti qaqamee sanaati nu jabeesse. Hidhaan akkasitti nu jabeesse. Godaannisni suni yoomiyyuu yaadannoodha. Hadhaa kulkulu hin irraanfanne Oromoon akkas waan ta'edhaam sadarkaa sanarra dhagaye. Kaleessa beekati daa'imni Oromoo tokko hin dhalata. Kaayee bujunjuluu jalqabe jennaani daabboo amma mataa isaa ga'u qixixaa tokkotti kennanii sana cuffachaa manaa hin ba'u. Abbaan isaas lafa akkasii kana qaba. Qonnaa sangaan qotii dhiisiitu kopheen hiittee irra facaastennaan hin biqilcha. Rakkoon argine. Warri beeki dhagaa keessatti jiraatee dhagaa keessatti guddatee roorroo argee rakkoo arge suni qabsoon akkasumattuu galtee fi jalqabarraayyuu kaasnee sittine. Kan keenyi dhaloota akkasii kanatu har'a roorroo sanatti seene. Oromoon beektaa maatii isaa jaallata, qe'ee isaa jaallata. Gandummaa miti sun. Itti dhalateetti guddatee achuma beeka. Fagaatee sa'a tokko sa'a lama yoo deeme beeki biyyaa baanee dhiiroodha. Maaliif akkatti guddate sanatu akkasi? Har'a sanarra darbe. Waraanni bilisummaa Oromoo inni amma jiru kun dhaloonni har'a irra dibanii darban irra dibaa itti qaan jedhe sana hin fudhatu. Soba akkuma sobaatti saaxilla. Dhugaa akka dhugaatti qabannee deemna. Rakkoo hedduu akka sabaatti nurra ture akka dugda qocaa goophoo nurratti taa'eeru sana yoomiyyuu taanaan du'a dhiisee uummata kana hunduma isaa lafarraayyuu fudhata yoo ta'e hunduma isaa saba miiliyoona 60 sanaa oli 70 80 dhaqaa jiru kana hunda isaan gaaga'a taanaan lafa keenya irratti kabajaa hin qabnu taanaan lafeen keenyi jala haa buqatu. Kanaafuu irra dibnee darbuu hin qabnu waan rakkoo ta'ee akka dugda qocaa sanaatti goophoo ta'ee nurra jiru sana ni cabsina. Irree fedha sun immoo irree sana immoo harkaa qabna. Irreema sanaan itti deemna. Haala akkasii kana keessatti rakkoon mudatu sanaaf Oromoon jilbeenfachuu hin qabu. Du'a akkuma sitti hime umurii gaafa du'uu qabduu sana namni sii dabalus namni sirraa hir'isus hin jiru waan ta'eef guyyaa kee hin dabartu du'a seenaa qabduuf maqaa qabdu du'a yoollee bilisummaa argachuu baanne bilisummaa sana ijaan arguu baanne gabrummaa didannee falmachaa otoo harkan kennaniin duun sanaa qopheessuu qaba Oromoon akkasumattis immoo jira sanuman argaa jira. Wanti gochuu qabnu waraana bilisummaa Oromootu jira. Dhaabni isaa Aabaa Oobootu jira. Oromoo kan bakka bu'ee jiru jaarmiyaa ititaan humna qabu amma kana qofa. Kan ilkaan qabu wacuu qofaa miti. Iyyuu qofaa miti. Ciniinuu nama gaafata. Yoo hin ciniintu ta'e wanti nama hin ciniinne yoo callisee namatti iyya waan takkayyuu nama gochuu hin danda'u. Isa kana bira dhaabbachuutu irra jiraata. Waan inni kun jedhu waan waraanni bilisummaa Oromoo harkaa qabu safeeffatee tikfatee irreeffatee qabatee deemutu irra jira uummati Oromoo. Kanuma qofaa gochuutu sarraa eegama. Taphatu jira. Tapha siyaasaa. Shiratu jira.
shira fedhii, shira dhuunfaa. Xaxaatu jira. Xaxaa warra shiraan guutamee yoomiyyuu inaaffaan isaan keessaa hin baane miilli isaanii tokkollee boolla awwaala isaanii keessa ejjetee miilli tokko baddaarra jiru guyyaa du'a isaaniillee akka umuriitti du'u yoo ta'e kan lakkaa'atan xaxaniillee kan hin quufne xaxaa akkasiitu jira. Tapha isas akkasii waraanuun bilisummaa Oromoo dhiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo keessan hin sharafu. Takka waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo sabaa kanaa hin sharafu. Kanaafuu eessattuu haa ololamu, eessattuu haa bixxilamu, eessattuu haa xaxamu hin jarjarru. Waan goonu gaafuma goonu hojiin gadi baasna. Olola kamiif uummati Oromoo hin jilbeenfatin. Ilmaan isaati nuti. Qaroo ija isaati. Waan inni barbaadu beekna. Kanaaf nu barsiise. Bakka rakkoosaa, bakka mudaasaa beekna. Sanaafidha wareegama kaffalaa jirra. Sana hin sharafnu. Hin sharafnu erga ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akkas ta'e sana ta'e akkas hojjete ebeluutti gale ebelu waliin gale ebelu waliin bule ebelu waliin oolee son taane waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjechaa jira sana gochaan diida argu. Gochaan diidatti argu. Ololli akkasii irri guddaan isaa immoo diinarraa miti kan inni dhufu firarraati. Bofa dhagaa jalaa osoo hin taane bofa afaa jalaa sanarraati. Wal'aansoos akkasii keessatti Oromoon ilmaan isaa wal qabaa jira. Wal'aansoo akkasii keessatti ilmaan isaa kanatti amanuu qaba. Walitti amanuu qabna. Ni dandeenya jennee waan gochaa jirru inuma dandeenya inuma goona. Dandeettii keenyatti amanuu qaba Oromoon. Waan dandeenyu akka sabaatti ilmaan isa keessaa baane gaaffii isaa fudhannee deemsisaa jirru kana gaaffichi hanga deebii isaaf malu argatutti akkuma kaleessa alaabaa keenya kan fannifanne seeraa feera bulmaata biyyaa kam tolfanne guyyaa bilisummaa kam lallabanne kanaafiyyuu sharafamtee ittiin taatu jennee dinne boris nu shakkuun qabu Oromoo hin sharafu. Kanuma gochuu qaba Oromoo kanuma tasarraa eegama. Kan kanarraa hafee waraana isaa qaba. Waraanni isaa immoo tokkoof lama miti har'a. Kumaatama. Waraana kumaatama kana immoo akkuma kaleessaa hin nuffiin. Akkuma kaleessaa haa obaafatu haa bobbaafatu. Haa nyaachifatu haa kaachifatu. Arii harkaan qabaafi. Waraanni kun immoo waraana isa gitu. Waraana dachee bal'oo kanaaf malu. Waraana saba guddaa kanaaf malu akka ta'u. Lakkoofsaanillee waan hidhatuunillee akka guddatu hin nuffiin. Bira haa dhaabbatu. Oromoon kanuma qofaa gochuutu irraa eegama. Deegee, eelee, gibira meeqa gabbaree, roorroo meeqa jala jiraate sana gara qabsoo isaatti haa naannessu. Invest itti haa godhu. Itti haa kitimu. Har'a immoo waayyuu harkaa qabna. Harkaa qabaachuu qofaayyuu miti namaafuu laachuu sadarkaa danda'u irra ga'eera qabsoon keenya. Kun immoo qabeenyi keenya inni guddaan uummata keenya sana. Qabeenyichi uummatichi galaanichi suni qurxummii isaa ammallee ofuma keessa haa jiraachifatu. Raasaama jirra miti raasnee gara dhadhaa imbiibuutti deemuu jirra. Imbiibuu gara imbiibuutti deemaa jirra waan ta'eef hin nuffiin. Dukkana barii jalaa sanaafis hin jilbeenfatiin. Dukkana sana keessa dukkana duubaanis ifatu jira. Ifa sanatti immoo waliin bahuuf jirra. Kuni jecha boru lafarratti ta'ee argamu. Lubbuun jiraanne waliin argina. Lubbuun hin jiraanne immoo seenaan walii himna kana. Ni ta'a ta'uuf deema. Nuti warra xixiqqoo gatiittii irratti mataa irratti saggoo irratti dugda irratti baannee fannifannee warra socho'uu danda'u uummata guddaa akkasiiti. Kanatu nuuf mala bakka sanatu achitu nuuf mala achi dhaquudha qabna. Warri ikoonomistii waan kana dhufanii sirriitti itti qorataniitudha. Rakkoo dinagdee kana rivaayiv gochuuf hojjetan ta'ee nagaatu immoo hin jiru biyyattii keessa lolaa jira. Nagaa waa hunda dursa. Biyya lolli jirtu wal waraansi jiru keessatti biyya mootummaan abbaa irree akkasitti caccabaa fi bututaa gurgutaa jiru keessatti daataa jiru immoo uummataaf dhiyeessuu caalaa sobaanii haguugee jiraachuu fedhu keessatti uummanni waan deemu irratti waan ifa ta'e akkaawuntabiliitiin biyya hin jirre akkasii kana keessatti gabaan to'atamuu danda'a. Namni rasaasa bitee wal dhaqaa oola. Uummanni bahee galuu dadhabee ukkaanfamaa jira waan ta'eef. Warri achirra jiru garuu har'ayyuu daabboo nyaatanii bulaa jirtu jedhee nama sobu waan ta'eef biyyi kuni kufaatiin ishee silaaftuu sammuu dhalootaa keessatti Itoophiyaa waan jettu walootii
akkatti ani ilaalu kan bira akkatti sabni biraa ilaalu kan bira akkatti sabni Oromoo jechuun hin akkatti Oromoon Itoophiyummaa ilaalu jira akkatti Habashaan ilaalu jira akkatti warri kibbarra jiru akkatti warri kaabarra jiru akkatti warri gara bahaarra jiru akkatti warri dhiharra jiru sabaaf sablammiin Itoophiyummaa isaa akkatti ilaalu irratti waa walii galle kooman ta'eyyuu hin qabnu. Biyya buna oomishtu maaliidhaa walii galaafaa yeroo buna Itoophiyaa caalaa warri oomishanii ta'a. Koffii Arabikaa fa'aa Laatiinaa fa'aa jiran warri kuni nuti identiitiin Itoophiyummaa itti walii gallu hin jiru jechuudha. Biyya akkasii kana keessatti biyyi akkasii immoo accountabilitiin keessa hin jirre waa hundi immoo sobaanii haguugamee deemu keessatti dinagdeen akkasitti kufe kun wal waraansa itti fufsiisa. Wal waraansa akkasitti itti fufu kun immoo yoo jabaattee bakka irraa waraanaa jirtutti saba waraanaatii jirtuu sana jabeeffannee ta'ee dubbiini waan Sumaalee mudatee Liibiyaa mudatee warra Yemanii irraatii mudatee suni Oromiyaa keessattis mudachuu keessumaa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni beekuu qabu yoo wal dhaga'ee waliin tarkaanfatee Oromoo tokkoomsee silaayyuu Oromoo tokkoomsuun egaa akkuma Dr. Gammachuun jedhee tokko san godhin tokko jechuun nama tokko gochuu jechuun yaada isaa jechuun yaadni isaa ammoo tokko Oromummaa irratti dabalu amantiidha. Amantii yoo ta'e amantiin nama fidee walii hire inni siyaasa biraati. Nutti kenname. Ani dhimma amantii kana irratti amantii namaatti hin bu'u waan inni itti amanu galu hin qabu. Waaqa tokkotti immoo nan amana. Waaqa sana immoo namatu walii qoqqoode. Fakkeenya tokko namni boqqolloo tokko mulluu nyaata. Tokko waaddii nyaata, tokko akaawwii nyaata. Tokko immoo daakee maxinee nyaata, tokko immoo biddeen godhee nyaata. Boqqolloon garuu boqqollumaa qabiyyeen boqqolloo keessa jiru immoo maaloo ishiin kaarboohayidireetiidha. Qabiyyeen isaa sanuma wanti inni yeroo ati waaddii nyaadhu, ati lakki waaddiin hin taatu akaayee nyaadhu, ati lakki akaayeen hin taatu mulluusaa nyaadhu, ati lakki marqiitii nyaadhu, ati lakki maxinii nyaadhu ennaa jedhu boqqolloon boqqolluma wanni inni walitti kennaa jiru waan bira aadaa nyaataati wal dhaalchisa. Yeroo dhaqee wallolee tokko injifatu marqii nyaadhu jedhee marqitee nyaachuuf maal sitti gurgurata? Ani kaleessa waadee nyaachaa ture. Amma aadaa isaa humnaan na fudhachiise. Aadaa nyaata boqqolloo. Boqqolloon boqqolluma garuu boqqolloo iddoo biraa naa fide. Boqqolloon boqqollittii mataate sana yeroo na nyaachisuu barbaadu bifa ishee jijjiiree natti fida. Yeroo bifa jijjiiru immoo walii waan inni ittiin bilcheeffadhudha natti fida. Biizines natti gurguraa jira. Kaleessa boqqolloon ibidduman qabsiisaa jalan kaa'an hawwata. Ati immoo fuutee humnaan na injifatte marqee nyaadhuu isa kana sirriidha naan jette. Hayyee marqee nyaachuu yeroo deemu boqqolloon boqqolluma marqee nyaachuuf immoo jalqabayyuu daakuu na gaafata. Waan ittiin daaku sirraa bituun naqa. Aadaa nyaataa kee na dhaalchistee achi immoo fiddee meeshaa nyaataa kee illee natti gurgurtaa jechuudha. Achirraa meeshaa ittiin daaku bitee ka'e immoo ittiin bukeessuu na gaafata. Erga yookaan yoon tolchate yookaan immoo xuwwee ittiin marqu na gaafata. Sunsuma na gaafata. Waan meeqa na gaafata. Amantii jechuun akkasuma. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Waaqni durayyuu jira. Jabbiin gaafa dhalattu jalqabeessa deemti jaalladhi. Gara harma haadha mucha haadhaa qabachuudha. Eenyutu xaddisiisa? Waaqa jechuun akkas hafuuraa jechuudha. Nama keessa jiraata gaafa dhalattu. Namni nama fudhachiisu jiru. Namni namaa kennis namni namarraa fudhatu jiru. Inni Awurooppaarraa asii as nutti dhufe yoo Afrikaatu gara Awurooppaatti kolonii gaggeesseera ta'e silaa namni yoo nama ree wachaa laga bu'a ta'uu danda'a. Faranjiin jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoon amantiin iyyuu adda sambaafi. Namaaf fideetti galu. Akkatti kennametti immoo Islaamaa ta'u Kiristaana. Waaqeffataa ta'u waan barbaadeyyuu haa ta'u kabajamee fi abbaan isaa fudhatee bula. Garuu wal nu waraanchisu. Gargar nu hin baasu. Namni hundiyyuu waaqni tokkumadha. Waaqa burree jedhee isa kana jedhee waaqa sii kennu hin jiru. Hooda sagadaa aadaa sagadaatii amantii sana akkaataa itti sagaddu uffata isaa waan meeqa akkaataa itti galma sagadaa sana ijaartu si jijjiirsiisa. Achi keessa immoo buusii guddaatu jira miseensa horachuudha. Kanaaf wal hawwachuu barbaada. Kanaaf wal ajjeesa malee waaqni achi taa'ee namaan naa ajjeese tolchee hin jiru. Waaqni tokko jiru sun immoo hafuurri sun akka jabbiin gaafa dhalattu otoo eenyuyyuutti nimiin duudaan sun kaatee mucha haadhaa qabattuu sana amantiin hafuura nama keessa jiraata. Namni nama fudhachiisu nama. Kanaaf Oromoon amantiin waddan bo'oo jechuudha. Isa kutaa dhiisiisa maalii dhiisa. Ammoo amantiin kan dhuunfaati kan abbaati.
biyyi immoo kan waloo. Tokkummaa akkasii biyyi qabu kuni koomsine inni wanni nuti dhaadannuuf hin jiru jechuudha. Ilaalchi Dooktar Gammachuu illee akkasatti tokko inni durayyuu tokko jiraatu. Waa waliin nu jiraachisutu baay'ee isaa malee waan gargar nu baasu homaayyuu hin jiru. Afaan Oromoo dubbata. Oromiyaan immoo gabrummaa jalaa baasuu fi hiree qabsoo irra jirru bilisummaa dhaban. Kanaaf uummata akkasii kana qabannee hiree impaayera Itoophiyaa keessatti hireen isaa maal ta'uu qabdi jettu sanarrattidha hojjechuun Oromoon inni keessa jirus inni ala jirus achi keessattuu uummanni Oromoo siyaasa keessatti baay'ee ga'a. Wareegama haa kaffaluyyuu malee hirmaannaa impaayera siyaasa Itoophiyaa jijjiiruu keessatti waggoota hedduu erga tokko hidhee walloon cabee kaasee hanga goda Boorana gahu Wallagga gahutti duulli Minilik yeroo irratti deemee cabeetii booddee bayyanatee ka'ee siyaasa Itoophiyaa keessatti waa hedduu jijjiiruu irratti duubatti hafeera. Ammoo muka jigee ciisutti qottoon baay'ee. Silaa mukti qoree qabu guddaa jiru namni akka barbaade sarmee yaabbatee damee irraa murata. Kanaaf sabni of ijaaree yeroo dheeraa birookiraasii sana keessa ture wal dhagaa wal beeka. Sabni immoo xiqqoo akka Oromoo kana gabrummaa jala ture akka muka jigeeti waan jaartiifis hin salphatan daa'imaafis hin salphatan. Dargaggeessas haa ta'u shamarran